Waraanni bilisummaa Oromoo woboon godina lixa shaggar aanaa ilfaat keessatti lola guddaa gaggeessin dishqaa dabalatee meeshaalee waraanaa garagaraa waraana bilisiginnaarraa hiikkatee humnoota hedduu barbadeessee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti fudhachaa jiru jabeessee itti fufee jiraachuu kan beeksise giddu galeessa Oromiyaa godina lixa shaggar ilfaat keessatti waraana diinaati kan jedhuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa gurguddoos irraa hiikkatee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola guyyaa har'aan tanaa muddee gaafa 14 bara 2022 waaree booda godina lixa shaggar ilfaat keessatti waraana Abiyyi Ahmed magaalaa ilfaat irraa boodaan gara bulchiinsa magaalaa Shaanganneedhaa deemaa turan irratti ammoo meeshaalee gurguddoodhaan raawwateen ibiddatti qabsiisee waraana mootummaa bilisiginnaa Abiyyi Ahmed 100 ol barbadeessee 70 ol madeessee jiraachuu woboon jiddu galeessaa himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola guddaa gaggeesse kanaan waraana mootummaa bilisiginnaadhaa akka mattaleeluudhaan humna kana ari'ee meeshaalee waraana gurguddoo dishqaa bireeniidhaa fi qawwee AKM dabalatee dugda diinaarraa ammoo hiikkachuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu woboon jiddu galeessa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon duguggaa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf sirna gocha kana ammoo dudduuba dhaabbachaa jiruu fi sababii taafii jiruufis ni buqqifna kan jedhan jiddu galeessa keessatti ibidda qabsiisuudhaan godina lixa shaggaritti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed akka baala mukaatti harcaasuudhaan injifannoo guddoo gonfatanii hidhannoo gurguddoos irraa hiikkatanii bakkoota murteessoos qabatanii jiraachuu beeksisanii jiru. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed gidduutti jabaatee akkuma itti fufetti jira. Jiddu galeessa qofa otoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo woboon baha Oromiyaa dabalatee gama kaaniin lixaa fi kibba Oromiyaattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed dura dhaabbachuudhaan haleelaa jiraachuu kan beeksise lola jiddu galeessa Oromiyaa godina lixa shaggaritti gaggeesse kanaan ammoo injifannoo gonfatee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed qofa otoo hin taane ajajoota isaaniitillee barbadeessee jiraachuu kan beeksise lola kanaanis bakkoota hedduurraa buqqisee iddoowwan lolaa yookaan tarsiimoo lolaa ta'an gurguddoos qabatee jiraachuu woboon giddu galeessaa kan lixa shaggar beeksisee jira. TPLF fi mootummaa Eertiraa gidduutti lolli haaraan eegalamuuf akka jiru dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaas hariiroo Eertiraa waliin qabu laaffisuudhaan hariiroo Ameerikaa waliin qabu kan laafee ture deebisee jabeeffachuu irratti xiyyeeffachuun ammoo jaalasa Isaayyaas Afeworqii akka malee rifaasisuun dhagahamee jira. Sababbii loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa guutummaan guututti hin baaneef ammoo meeshaa waraanaa hin hiikkannu jechaa kan jiran loltoonni naannoo Tigraay erga Itoophiyaa waliin araaramanii asitti waraana Eertiraadhaa naannoo isaanii keessaa humnaan baasuu dabalatee mormitoota Eertiraa deeggaruudhaan mootummaa Eertiraa fonqolchuudhaaf qophii irra akka jiran ammoo kan dhagahame. Yeroo kun ta'utti murtiin kun ammoo biyyoota warra dhiyaanillee dhoksaadhaan deeggarame kan hojjechaa jiru ta'uusaatu odeeffamaa jira. Dheekkamsi Dr. Teediroos Adaanoodhaa fi obbo Geetaachoo Raddaadhaa karaa fuula Tiwiitarii isaanii maxxansanilleen ammoo kanuma kan mirkaneessu yoo ta'u mootummaan Itoophiyaas Ameerikaa waliidhaan hariiroo laafee ture deebisuudhaaf sochiin karaa Dr. Abiyyi Ahmediin taasifamaa jirullee Eertiraa akka rifaasisee jiraachuun isaa dhagahamee jira. Oduma wal fakkaatuun ammoo Abiyyi Ahmed kanaan dura paartiilee morkattoota Oromoo dabalatee hayyoonni hedduun ammoo wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru mariidhaan akka furamu gaafatanis shaneen hoggansa hin qabu qaama hoggansa hin qabne waliin araaramu hin feenu jechaa turanillee ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon hoggansaanis ta'e humnaan jabaachaa deemuun ammoo siyaasa Itoophiyaa keessatti dhageettii guddaa argachuudhaa fi Oromiyaa bakkoota garagaraa to'achuu danda'u wal qabatee dhiibbaan biyyoota warra dhiyaa fi hawaasa kallattii garagaraatiin taasifamaa jiruun paartiin badhaadhinaallee ammoo gara waraana bilisummaa Oromoo waliinis mari'achuun araara buusuudhaaf fedhii qabaachuuttis adeemaa akka jirutu dhagahamee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmed erga TPLF wajjin araaramuudhaaf dhukaasa dhaabanii as yeroo ammaan tanaa hariiroon biyyi Itoophiyaadhaa biyyoota lixaatii wajjin qabaachaa turte kan hammaate yeroo ammaan tanaa Ameerikatti argaman kanatti cimsuudhaaf hojjechaa jiraachuun isaanii kan himamu
ammoo jaalaa biyya amma kan ta'an Isaayyaas Afwerqiidhaatis dubbiin kun akka malee dallansiiftee kan jirtu oggaa ta'u ammoo Abiy Ahmed yeroo waamicha Ameerikaan pirezidaantoota Afrikaatiif goote kana fudhachuudhaan gara Ameerikaatti adeemanii jiran kanatti hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'anii fi akkasuma paartiilee biyyattii hedduu wajjinis mari'atanii nagaa akka buusan ammoo kan itti himame oggaa ta'u yeroo gara biyyaatti deebi'an ammoo hojiiwwan gurguddoos hojjechuuf akka jirantu himamaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaama hidhatu socho'u wajjinis mootummaan Abiy Ahmed dubbachuu akka qabu yeroo ammaan tana himamaa kan jiru. Oromiyaa keessattis wanti adeemaa jiru karaa nagaatiin furmaata waara akka argatuuf mootummaan kallattiidhaan gattaa'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin mari'achuu qaba jechuudhaanis bakka buutonni uummataa mana maree federeeshinii fi akkasuma ammoo bakkoota garaagaraarra jiranis waamicha mootummaa Abiy Ahmediif kan dabarsan. Abiy Ahmedis yeroo dhiyootti waraanichaa wajjin mari'achuun isaatis shakkiin qabu jechuudhaanis yeroo ammaan tana himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixa Shaggar aanaa Amboo fi lixa Harargeedha Meessoo keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo goonfachuu beeksisee jira. Muddee guyyaa har'aan tanaa gaafa 10 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jabduu waraana Biltsiginna irratti fudhatu jabeessee itti fufee jiraachuu himuudhaan barii irraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa waraana mootummaa faashistii Abiy Ahmed kan jedhu raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota wal makoo ta'an godina lixa Shaggar aanaa Amboo qullittii mooraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi bakkoota adda addaa keessatti haleellaa jabaa gaggeesseen waraana hedduu du'aa fi madoon adabee mooricha keessaa buqqisee injifannoo guddoo goonfatee jiraachuu WBOn beeksisee jira. Humni waraana mootummaa Abiy Ahmed kan dabalataa WBO loluudhaaf ganda dikeerraa ka'uudhaan ammoo gara lolaatti adeemuu sodaachuudhaan karatti dhaabbatanii dhukaasa meeshaa gurguddoo dhukaasaa jiraachuunis yeroo ammaan tana himamee jira. Humnoonni mootummaa Abiy Ahmed madoo fi reeffa waraana isaanii konkolaataa torbaa oliin kaafataa jiraachuun kan himame. Lola kana WBOn waraana Biltsiginnaadhaa diirama kana qofa 300 ol barbadeessee jiraachuun himamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaa godina lixa Harargee aanaa Meessoo araddoota garaagaraa keessatti raayyaa ittisa biyyattii irratti tarkaanfii jabduu kan fudhate mooraa waraana Abiy Ahmed paarkii jedhamee beekamu keessatti ammoo waraana humna diinaati jedhuun WBOn du'aa fi madoon adabee buqqisuudhaan qabeenya achi keessa jiru guutumatti dhuunfatee hidhannoo gurguddoos irraa goonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn baha Oromiyaadhaa beeksisee jira. Lolli Oromiyaa keessatti WBO fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed gidduutti jabaatee kan itti fufee Harargee lixaa Mi'eessoon Cibraan Ilamoo Qilxuudha Amboon Waddeessaan ammoo Buttaan Jagamaa Badhaaneedha. Shororkeessitoota mootummaa Abiy Ahmed itti marsee bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa gochaa jiraachuus beeksisee jira. WBOn tarkaanfii guyyaa har'aan tanaa fudhate kanaan bakkoota jajjaboo qabatee jiraachuu kan beeksise hidhannoo gurguddoos humnoota mootummaa Abiy Ahmed irraa goonfachuudhaan konkolaataa danuus humnoota mootummaa Abiy Ahmed irraa booji'ee jiraachuus himee jira. Lolli jiddu galeessa biyyattii akkasuma gama kaaniin ammoo baha Oromiyaatii fi kibba Oromiyaattis humnoota waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru. Ijoolleen Oromoo injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuus beeksisanii jiru. Dhimma hidha guddicha laga Abbaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee marii sammuu qajeelaatii waliigaltee irraa akka ga'amuuf pirezidaantiin Masrii yookaan kan Ijiptii Abdul Fattah al-Siisiin kan gaafatan pirezidaantichi kana kan dubbatan kora biyyoota Arabaa fi Chaayinaadhaa kan Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti gaggeeffamaa jiru irratti wayitii ammoo waan biyya isaanii fi biyyoota Arabaa ilaallatu haasaaniidha kan dubbatanii. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbaa irratti ijaaraa jirtu amma gara xumuraatti kan dhiyaatee jiru. Waggoota sadan kana ammoo Itoophiyaan hidhicha kana akka bishaan qabatu taasiftee humna ibsaa maddisiisus jalqabdee jirti. Biyyoonni sadan Itoophiyaa, Suudaanii fi Ijiptii keessumaa ammoo waggoota 5 darban haala kuufama bishaanii fi akkasuma opereeshinii hidhichaa irratti marii taasisanillee waliigalteerras otoo hin gahin afanii jiru. Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaadha biyyoonni sadan waliigalteerra akka gaaniif ammoo mariisisaa kan turan. Haa ta'u malee kana ammoo Itoophiyaan Ameerikaa Masriif logdi yookaan Masrii deeggarti jechuudha
jechuudhaan Itoophiyaan komachaa kan turte Masrii yeroo adda addaatti UN'tti mana maree nageenya UN dhimma kana gidduu ammoo akka galuuf xalayaa barreessaa fi kan turte ergasii biyyoota sadeen mariisisaa kan turte gamtaa Afrikaati. Ijiptiidhaan laga Abbayaa kun hamma bishaanii lagicharraa argadhu na jalaa hir'isa jechuudhaan kan ibsite Alsiisiin haasawa pirezidaantii Xi Jinping fi gaggeessitoonni biyyoota Arabaa irratti hirmaatan irratti ammoo kan godhan hidhaaromsa ilaalchisuudhaan Itoophiyaa, Ijiptii fi Suudaan gidduutti waliigalteen seera qabeessaa kan dirqiitee tokko mallatteeffamuu qabas jedhanii jiru.